السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوستا في قبجمتوتا أم خانوس أكم درتن يا قبدني في قبدني كيسن يا قبدنا بدين كبا أكما قرتن قارندنا فيديو خون أكما درت قرتن بلوك وان تي أولو تي قويتك بخوان تولو زونتين قويات راد أفوان قدا أولو هنگا نمو فيديو خنا نوجدا ودان سنجا أكما لا قرتن مغانا ما رفو جرا أنا في خانوس رفو جرا فيديو خنا ممري تنهي سنقطر لان قرام رتين جرا سجلين رتي دجيتي جدا خمرة مجرو سنيفو أمانتنا أنا في خانوس جنا ما يروح يريبر رخانة مال جونا مال نيانا مال دونا إلى أن كلو مقل كلام مال جونا نوجتران سنينجا أكون التاني قرتن أمانتنا خانوس الريبا قدا خيس جروان تكير راقو بين كبو خاسون كبا أمانتنا دركما خاسي الكيشوا كتي فترة قدني خاني أمي الله أو أو صباح الخير صباح الخير أكم بلت أكم بلت أكم بلت يا حبيبي دبر أبدين كما إن شاء الله تكشوني ديرتي هدو دام مريه لكن وان ديرتي بسيطان دقيقة ما انك خنتي سن رادابي هنقد من فيديو خنا نوجتوران سنينجا سنينجا على دي هذا خيسم كومنت جلتي نوف بالريسان سنينجا
gubbaa godheetiin jira. Akkuma agartan kana haalaan namatti tola. Kaanus hedduu jaalata. Kaanus firraa egaa muree booda teenyee fixira keenya nyaannee guyyaan kun guyyaa jimmataa waan ta'eef jimmata keenya haala kanaan faxarree shaayiidhaas naanaa malee hin dhuyin akkuma ilaaltanii agartan kanatti shaayii namni naanaan dhuguu baree shaayii aannanii hin jaalatu naanaan haraara namatti ta'a jechuudha. Hedduu bareedaa yoo dhuguu kan barbaadan ta'e deemni ammaan tana gama laaqana keenyaa dabarra. Laaqana hulba mara hulbata Harargeen tun hedduu gama Harargee kanatti hulbataa beekamaadha. Hulbatanii godhannaa biddeena garuu manatti hin goonu dhugaa himuudha. Falmurraa bitannaa kunis nyaata kaanusi kan hin cina godhu jiru kuni kaan ammoo hulba mara waliin shiileetiin jira bishaan qofa itti naquutu hafee guyyaa itti nu kaastee hulbata godhannaa guyyaa kanis ruuza godhannaa akkuma agartee waayee asin hin jirreef jecha uumaa agarree qoqqoodhanneetuma nyaanna namni guyyuu nyaata godhuuf deessuun jiru guyyaa takka yoo guyyaa kanis ofirraa dhiisnaa kunis nyaata kaanusi kunis hulbata keenya haaluma isin agartan kana nyaanni qophaa'ee jira jechuudha bilchaatee hogguu kun kaanusi kun immoo hulba mara keenya kan bilchaatee qaccee fi buusoo dalaguu hin dandeenyu. Akkasitti akkuma agartan hulbata keenya nyaannee kan nagaa haa ta'u kunis galgala gabbaanii qilleensa fudhachuudhaaf ho'is bituudhaaf osoo deemnu mudannoo addaa takka nu mudate. Haanus hirriba si qabee? Haanus hirriba keessa baasni qabee takka nama jira. Hirriba keessa baasni qabee baasni hirriba keessa qabee. Karaa guyyaa lammaffaa dabarree guyyaa lammaffaa kaanee halkanii ala baanee waa bituudhaaf nutumaa ala bahee kaanus baasa keessatti hirribni qabee nurra rafuu ka'ee laakiin hin rafne saniifuu osuma kararra deemnu biizzaa naa bittan malee jee wanti dhaggorree madaama gorree biizzaa binneef.
turee hanqaa waliin arkin ture hundi har'aan tan wal arkee ammaan tana nuuf halkanii karaa manaa gallee jirra jechuudha. Guyyaa bareedaa dabarsinee yeroo takka hiriyaa teessanii hojii hojjetu turtan akkana walitti dhuftanii wajjin guyyaa bareedaa dabarsitanii galuun bareedaadhaan isiniin jaa turtii gaarii namatti godha. Dabalataan gama guyyaa lammaffaa guyyaan kun guyyaa Aaminaadhaaf sapiraayisii goonee fi jechuudha. Guyyaa Aaminaaf sapiraayisii goone sapiraayisii kana kun osoo isaan hin dhufin dura anaa sapiraayisii qopheessee isaan eegutti jiru. Kunneen guyyaa hedduu bareedaa guyyaa yaadannoodhaaf hin irraanfatamne ture. Guyyaa kanaas qoflumaa fi taphaan ijoolleen sifirraa tattabattee waliin arkinis haareetti ammas wal arkee aanusi fi afnaanis ifirraa tattabatanii ifirraa qilleensa jijjiiranii ijoolleen biyya Arabaa kana yeroo hedduu gadi hin baatu garuu warra gabbahanii tattabatanii yaada jijjiiranii galanii saniifuu guyyaan kunis kana fakkaataan isiniin jaa hanga dhuma viidiyoo kana naaf tura. Itti aansee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kuni mana kiyyaa kun beektan kushiinaa kana gidaara kana dhiqeetiin jira garuu yeroodhaan gidaara dhiqu isiniif hin marre naaf hin mijoonne dachumaatu hafee gidaara dhiqee meeshaalee dhidhiquu eegiyaasuun kutee takkaa hin dhiine jechuudhaan taanaan dhiquu deema namnillee anaa fi Aaminaa fi jannaanis ni jirti. Saniifuu kuni amma meeshaa akkuma agartan meeshaa lafa guuttee jirti meeshaa kana hunda dhiqee qulqulleessee meeshaa guyyuu itti fayyadamnu qofa osoo hin tahin meeshaalee hawaajootatti naqadhu kan sukkaratti neenyu kan zayitaaf itti fayyadamnu meeshaa hawaajaa hunda isaa fi hullee isaatis bishaan keessa bulchee guyyaa lammaffaadha dhiifama. Haaluma isin agartan kanaan dhiqu jira jechuudha. Maaliif yeroo hunda waan qulqulleessuu hin dhaqqabneef baatii takkaa fi lama keessaa guyyaa takka akkana kushiinaa fi gidaara dhiqanii meeshaalee bahaaraata shaayii sukkaraa sooguddaa kanatti naqattan bishaan keessa bulchitanii kiloroksiidhaa fi saabunaan dhiquun bareedaadha. Nadaafaa min al-iimaan jedhanii saniifuu gizeenii fi meeshaan isinirratti turtee tan bahaaraata itti fayyadamtan tan hawaajota itti fayyadamtan keessaa naqxanii ifirraa dhiquun haalaan isiniif bareedaadha. Akkasitti hanqabaayitii 2 fi 3 irra deebitee kushiinaa guyyoo guutti gootee meeshuma dhiqatta malee hanqi kaan nadiifa ta'a jechuudha. An amaluma kiyyarraa baatii 2 baatii 3 yoon ifin hin dhiinne sanbooda deebi'ee dirqama kiloroksii bishaan danfisee kushiinaa guutu jechuudha. Mana nyaataa jechuun kiyya guututti gubbarraa gidaaraa maqsalaa kanii fi nama
kuni nuti salaatu jiru video yeroo salaatu jiru marru kana irraahi mura maaliif yoo itti ni dheerata video saniifin irraa mura maaliif salaata video keessa fiddi jechuun keessaniin oolamu comment jala yoo akkana ittiin jechuudha amma dura video mareetiin ture vlog guyyaa akkamitti oolaati vlog san keessa fakkeenya waan hedduu sirraa fudhachuu jirra ati salaatus maaliif nuu martee fakkeenya sirraa hin fudhanne jaanii namni hedduun comment jala naa barreessanii saniifin anaa salaatus isinii mare eega salaanni booda akkuma agartan gama laaqana dabarra laaqana keenya nyaanneeti kaanus isnyaachise samboota irra kaanee gama buna keenya dabarra jechuudha jannaan gaani beetanii isiidhaa buna dhiyeessa nu hundini jirra anaa aaminaadha iimaaniidha nu hundinuu waan jimmata taateef jechuun jirra eega laaqana keenya nyaannee finnee booda buna dhiyeeffannee libaanota irra kaayyannee du'aa teenya godhannee rabbi kadhannee akkasitti guyyaa kana saala kanaan dabarsine jechuudha warri ilaa hanqaasii ilaalu jirtan galatoomaan isinin jaa ammallee ilaa hanqadumaa laalaan isinin jaa أكسر يا ورد في قبل تخيا ونس قيا لما فاتي ملوانة من عندنا بيخنا فكاتة قيا تنقاستيس ملوها قدرنا أكا فيديو رجعني يا سنفاون أندو من ياتنا منا من أنجان سنة بيوتي نتي ما شاء الله ناتنا ورنا تيرون داو ولا رجع مفيرون دل هنقولنو بس خا ملوها خنا فبعتي خيسا قيا تكني قدرنا يتيو كم تك تي بعتي خيسا قيا تكاتي نما قدرنا قرني فترة قباني في الرحمن تنا تكشف الدنيا دي ما تشتري نوا خنا قرر بيخي سني مكان سامع لنا يما خالص قدرة تجسقفوتهم مكان سامع بيتي سنت بيتي قري جاني بيساني بيوردفتوتا تيني أم بيخني تهدام ما جاني خنا تيني نساس مجلان دلت تجرو مكان سامع يما أفان أنا بعيون نتهاسي سنجس جوّي بتو خرادي akkuma agartan kunis guyyaa itti aanu viidiyoon kun guyyaa hedduudhaan maree eegee asin kutara ilaan qarraa mormatti hin jiraan je'ee laktaaktaa jechuudha daqiiqaa lama akkana guyyaan kun guyyaa kaanus taphachiisuudhaaf gabbaasnu torbaan keessaa akkamii yoo xiqqaate guyyaa takkaallee taatu ijoollee fi gabbaasanii tattabachiisanii qilleensa addunyaa kana fudhachiisanii yoo qarshiin qabaannes bakki bilaashitti taphatanii jira jechuudha biyya hunda keessa bakki bilaashitti taphatanii jira خوني بكم قرشيتي لكن فكين ما نقول جرا يو قرشين الجرا نلله ما لكن كم نجاني جولي في قباسو دبوزون تهين جولي قباسني كلين سفلتشي سني تتبتشي سني أول دي بسون دير كما يجودا خيسافو جولين هنكا برنوتي إيجلتي منا برنوت هذا كوداف قباتي إف دندسة كلين سفلتشي نيجلتي يرو هندوان أينو في منا خيسة تاني سنيفو قباستني كلين سفلتشيستني تبتشيستني أول دي بسون دير كما خيسة نسنجا أكهادتيس كهذا درنتي كأبتيس أما نسل هيا سني دديماني ويا سني هنجرف أنا دديمان جتورا لكن خانوس تبتي ساولي قللي تورتي غاري نوجودان سنينجا خانوس لال ما شاء الله جولو مارا برا فكيني فدتي بكسن الخروج جرتكا بكسن قريم بيخو الرئيس أفتاك كداي تشوده بكخن الخروج ترايف قدربوني ما شاء الله جولين جولي جلا فكيني فدتي
Saniifuu akkana firaa ijoollee tattabachiisuun bareedaadhaan hojii turaan isiniin jaan kadhuma viidiyoo kana. Hareetti isiniif deebinee jira kun guyyaa lammaffaati. Kaanus maannan ganneetan jiina anaa miti kaanus ganna ku jira. Ganama kaanii kaanusiif fatareesaa qopheessee fi waan gandayyaa wayaanuuf daddafnee waa hunda goggoonee fatara nutis nyaannee qoqophoonee kaanusis irraa dhiinnee bareechinee bara gandaayaa wayaanaa jechuudha. Irraan tana keessumaa nama bareeyyaa wayaanaa. أنا آمنة جنان هندنو خانوسيس خنو كنا فكاتب بريدي وجراجي تيري سنيفو قيانا رانتنا الدوليس قيا غندول جاما غندولو ديمنا يتور Akkuma agartan guyyaa lammaffaatiis kan magaalaa keessa yaane magaalaa deddeennee waan qabbante hedduu jirtu jechuu qabbana kaanusiifis ni bitaa ifiifillee ni bitadhaa waan hin ulfa qabuuf jecha huccuu ulfaatis takka taniin akka mana keessatti uffadhu taniin akka yeroon gabboo uffadhutis ni bitadhaa huccuu qabbanaatiin irra caalaa wanni bakka kana dhufnee jechuudha. Mana kanatti huccuun qabbanaa hedduu babbareedduu jira. Saniifuu guyyaan keenya keessatti hanuus haala kanaan dabarsineen isiniin jaa viidiyoo kanatti ittiin dabbaramina akkanii fi yeroo gaggaariin wajjin dabarsan abdii qabna. Kaanusis obboleettii isaatiif huccuu laalu jira. Akkasitti ifirraa magaalaa keessa yaanii shirshir jennee waan faffeenus bitannee ifirraa gallee guyyaan keenya kunis kana fakkaata. Guyyaa ittiin aanuus akkuma agartan kaanus duraan yaasiniititu irraa jira. Rabbiin fayyaatti haa ta'u bakka jirutti. Ammaan tana garuu waan namni irraa jiru hin jirreef araba bira geesseetiin irraa jira. Oromoonis nama jirti ta'e irraa jirtu yeroo tokko Oromoo bira geesseetiin irraa jira. Laakiin waan manni kun hedduun addaatuuf jecha ollaa kiyya isaanuma bira geesseetiin irraa jira jechuudha. Ammas kaanus wallaahi nama dura hin taa'u. Laakiin gurbaa kana ollaa kiyyaa kan akka itti dura taa'ee hin beekne isa calma jeet dura ta'a abbaa isaa malee nama biraa dura hin taa'u jechuudha. Kana kaanus rifeensa cirree maashaallah fakkeessinee galleen isiniin jaa guyyaan kunis akkanatti kan oolle fakkaata nuuji tura. Akkuma agartan viidiyoon kun viidiyoolee ilaalan kaasii ilaaluu jirtan keessaa kuni torbee muraasa booda kana booda maal godhuuf magaalaa keessa deemuu jirte jechuun keessa hin oolamu. Akkuma agartan dhiyoota nagaa hiriyoottan kiyya kan dhalaalaa gisee gaafa sapiraayisii hiriyaan tiyya qaaliin rabbi fayyaa itti haa ta'u nagootee ijoollee shamarranii hedduutu dhufee hedduutu kennaa hedduu naaf fidee laakiin haflaan sun waan dhiiraa fi dhalaa wal keessa ta'eef naaf hin mijoonne
isaanii hojjetaayee haasa'uun isaanii wajjin yeroo bareedaa dabarsuu waan naaf hin mijaa'iniif jecha har'aan tana isaaniif jechaan akkana supermarketii keessa deemuu jira. Tanuma keessa takka haajaatii waan mana keessaa kaanus feesisaa waan nurraa irruu bitachuudhaaf jechuudha deemuu jira. Garuutu isaaniifiin jalsaa qopheessuu deema. Jalsaa gisee ja'an jalsaa taa'umsa shamarran qofaa jechuudha. Taa'umsa shamarran qofaa kan dhiirti keessa hin jirre ijoollee hiriyaati yaa guyyaa san kennaa adda addaa naaf iddeeta guyyaa san yeroo teenyee wajjin haasawuun hin argatin isaaniifiin har'aan tana jalsaa godhuu deema. Guyyaan waa bitee kana guyyaa itti aanuun jalsaa godhuu deema. Wanni nan bitees kana fakkaata. Turtii gaarii naaf jiran isin jaa gadhumaa laalaa. Akkuma agartan kunis guyyaa itti aanuudha. Kun waan kalee bibbitannee taa'umsa kana qopheessuuf jecha nyaata adda addaa nyaata mimmi'aawaa shamarran qofa waan taateef waan adda addaa qopheessee fi inni qofa osoo hin tahiin anaa Aaminaadha waliin nyaata adda addaa goonee qopheessinaa fi isiniin jaa waan nyaata nan hojjedhu kana viidiyoo kophaa keessatti akkaan isiniif hojjedhee haalli inni itti hojjetamu isiniif himuu yoo feetan koomentii jala yaada keessan naaf barreessaa isiniin jaa. Guyyaan keenya kanarraan tanaatis kan fakkaatan isiniin jaa turtii gaarii. Akkuma agartan haala kanaan nyaata mi'aawaa fi miidhagoo hiriyoota kiyyaaf dhidhiyeessinee jirra. Ana qofa osoo hin ta'in Aaminaas Jannaas ta'ee dabalataan haa galatoomanii. Nu hundi walumaan nu sadeen jechuudha qopheessinee nyaata ajaa'ibaa taa'umsa bareedaa hiriyoota keenyaaf qopheessinee buna danfisnee hojii nyaannee hojii dhuunee nagaan adda gallee yeroo takka akkana godhuudhuunis gaariidhaan isiniin jaa warreen hanga asii ilaaltan galatoomaa. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa viidiyoon keenya gama xumuraa dhufee jira. Ammaan tana rafuuf deemnaa fi kaanuus huccuu qabbanaa uffisee fi waan qabbantii dhiifama. Waan qabbantii jirtuuf baaziliin itti dibuun barbaachisaadha yeroo qabbanaa kana ijoollee galgala jechuudha. Aannan isaa dhugee ifirraa gama hirriba keenyaa deemnee jirra. Warri ilaahan qaamaan tana viidiyoo kana daqiiqaa 30 ol nu daawwattan hedduu takka ulfaadhaanaaf galatoomaa isiniin jaalladha hordoftoota kiyyaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu nagaan nuuf jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagee bulaa dhufuu fi baay'ee.